Ashama harka fuune daawwattootaa fi kabajamtootaa kiyya. Yeroo dheertuu booda viidiyoo YouTube'aatiin arraas walitti deebinee jirra. Viidiyoo arraa kana keessatti immoo gaafii irra guddaan keessan gama keessaatiin na gaafachuu jirtaniin isiniif deebisuudhaa dhufe. Kunis rifeensa keenya akkamitti luuccaa yookaan akkamitti lallaafaa goonaa gaafii jettuudha jechuudha. Saniif warraan kana mana keessatti dawaa keemikaala hin qabne tan rifeensa keessan itti lallaafessan ilaalla jechuudha. Yoo rifeensa jajjabaa fi rifeensa diriiraa hin tahin qabaatan jechuudha. Akkuma asirratti argitan kanarraa gama kanatti akkaataa itti jijjiiratan ilaalla jechuudha arraan sana. Saniifuu wanneen an asirratti isin himu akkuma duraanii akkuma beekamutti parsantii 100 waan uumamaati, keemikaala takkaas hin qabdu. Saniifuu wanni uumamaa namaas hin guddaatu jechuudha. Namni itillee ittanii hin sodaatinaa jechuudha gisee fayyadamtan. Maaliif jennaan keemikaala takka hin qabdu jechuudha wanneen namni isiniif himuu deemu kun parsantii 100 waan uumamaa waan ta'eef saniifuu hin sodaatinaa jechuudha. Saniifuu eegaluudhaaf warri chaanala kanaaf haaree taatan chaanala kana subscribe gootanii eegaltan jechuudha. Viidiyoo tanaas like gootanii jalqabdan jechuudha. TikTok irrattis akkasumatti like gootanii eegaltan jechuudha warri TikTok irratti na hordoftan. Saniifuu dawaa tana qopheeffachuudhaaf dura wanti nu feesisu lady finger yookaan okra jaaniin jechuudha. Waan na cinatti argitan kana jechuudha. Maqaasaa afaan Oromootiin hin beeku garuu okra jettanii yookaan suuraa tanaan magaalarraa bootaa kuduraa fi muduraan itti gurguramturraa argachuu ni dandeessan jechuudha. Gamanumaan namni muduraa kana waan asitti argitan kana afaan Oromootiin maqaasaa beektan immoo komentii jalatti naaf barreessaa jechuudha maqaasaa. Saniifuu wanni okraa jaaniin kun muduraadha. Innis ni nyaatan jechuudha. Waan sooramaaf illee ooluudha jechuudha. Garuu inni kun waan faayitookeraatiin jaaniin hedduminaan of keessaa qaba jechuudha. Keraatiin ammoo dawaa keemikaalaa tan isin rifeensa itti laaffifachuuf magaalarraa bitattan keessa waan jirudha jechuudha. Saniifuu keraatiin waan jaaniin kana okraa yookaan biqiltuu tana keessaa arganna jechuudha. Waan biraatis waan rifeensaa fayyadu hedduu of keessaa qaba, vaayitaamin A qaba, niwutiriintii hedduu rifeensaaf fayyadu hedduu of keessaa qaba jechuudha ammaas. Saniifuu okraa yookaan lady finger kana habbaa 5 isin feesu jechuudha. Akkuma asitti argitan habbaa 5 fuutanii irraa dhiitanii eegas xixiqqeessanii muratan jechuudha. Eega muratanii distii bareeddoo keessatti bishaan cinaa leetiraa yookaan hanqa isin gahu distii san keessa neetanii waan amma muratan kana distii san keessa neetanii deeqaa 10 oobistan jechuudha. Deeqaa 10 erga oobistan booda ibiddeeraa dhamsanii yeroo inni akkasitti argitan kanatti wal jala harkifachuu eegalee ibiddeeraa dhamsanii qabbaneeffatan jechuudha lafa keessanii. Erga qabbaneeffatan booda daayituu keessatti naqattaniitii qacoollotti daakkatan jechuudha. Eegas huccuu qulqulluu yookaan fooxaa qulqulluu fayyadamtanii irraa xalachitan yookaan cuunfitan jechuudha. Hanqa akkanatti jalaa bahuutti jechuudha. Eegas saanaa boolluma san keessatti achi tursiifattan jechuudha isaa. Kana fixattanii jirtan jechuudha. Lammaffaa irratti saanaa biraa qopheeffatanii daakuu ruuzaa maankaa takka yookaan 2 hanqa isin gahu saanaa san keessatti naqattan jechuudha. Akkuma beekamu ruuzni dawaa rifeensa keenya jajjabeessuu fi rifeensi akkaan bubuqqaane godhu kan durirraa fayyadamnudha jechuudha. Eegas daakuu ruuzaa tareefuu saanaa keessatti naqattan san bishaan hanqa gahu gubbarraan itti neexaniiti qacoollotti walitti laaqatan jechuudha. Hanqa sirriitti walitti makamu. Eegas maxxabashaa qopheeffatanii ibiddarra keessanii osoo ibidda ittiin guddisne okraa reefuu saanaa keessa qopheeffattan san maxxabashaarra neexanii eegas booda ruuza lammaffaarra qopheeffattan san gubbarraan itti neexan jechuudha. Eegas wanni lamaanuu hanqaa walitti makamu maankaadhaan walitti laaquu itti fuftan jechuudha. Akkuma asirratti argitanitti. Eegas sirriitti walitti laaqan booda ammas irraa buuftaniiti fooxaa bareedduudhaan xalalchitan jechuudha. Yookaan irraa cuunfitan jechuudha. Eegas waan qopheeffattan kanatti salliixa itti naqatan jechuudha. Haala rifeensa keessan irratti hundaa'uudhaan. Yoo rifeensi keessan jiidhaa ta'e salliixa fayyadamtaan maankaa takkatti naqatan yoo jajjabaa ta'e immoo ilaan maankaa lamatti illee itti naqachuu ni dandeessan jechuudha. Salliixa immoo salliixuma qabdan kan isiniif ta'u ni ta'a jechuudha. Yoo kokonat qabaatan
kokonat fayyadamuu dandeessanii olive oil yoo qabaatan isaas fayyadamuu dandeessan jechuudha. Kan isiniif ta'u itti naqachuu ni dandeessan jechuudha. Erga salliixa itti naqxan boodaas qacoolotti walitti laayixan jechuudha. Ammas akka sirriitti walitti makamu. Erga dhumarratti akkana fakkaata jechuudha. Amma itti fayyadamuudhaaf qophiidha jechuudha. So akkamitti rifeensa irratti fayyadamna waan qopheeffanne kana. Waan kana fayyadamuudhaaf rifeensa keessan walakkarraa qalamatti adda baastanii jalarraa ilaa gubbaa dibattanii jechuudha. Erga dibattan booda rifeensa keessan fooxaa yookaan feestaalaan haguugdanii sa'a takka cinarraa ilaan sa'a 2 ifirra tursiisan jechuudha. Egasii bishaan qofaan osoo shaampoo takka hin fayyadamne firraa dhiitan jechuudha waan kana. Egasii jijjiirama rifeensa keessanii ni ajaa'ibsiifatan jechuudha. Waan kana torbaanitti hoggu takka ilaa 2 fayyadamuu dandeessanii akka isin dalagu ammas parsantii 100 shuuri jechuudha. Waan amma dura namni itti fayyadamee dalaydee fi jirtuuf jechuudha wanni kun. Garuu wanni beekuu qabdan kuni dawaa zalaalamee miti jechuudha. Jechuunis hoggu takka dibattanii rifeensa keessan hogguyyuu isinii laafisa jechuu miti jechuudha. Akkasitiin dalagu kun wanni uumamaa yoo irra deddeebiidhaan hin fayyadamne jijjiirama yeroo gabaabaa qofa nu kennan jechuudha. Saniifuu isinis waan kana hanga dandeessanitti torbaan irraa hoggu takka fayyadamtanii rifeensa keessan laaffifachuu ni dandeessan jechuudha. Saniifuu viidiyoon teenya taarraa tana fakkaatti wanni isiniif hin galle yoo jiraate koomentii jalatti gaafachuudhaaf hin qaanfatina. Chaanala kiyya kanaaf immoo yoo haaraa taatan ammoo subscribe godhaa, viidiyoo tanas like godhaa, share walii godhaa jechuudha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu nagaan naa turan isiniin jedha.